Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeera. Bidiruun godaantota fe'anii Jibuutii irraa gara Yamaniitti imalaa turan dhidhimuun isaanii namoonni 2 du'uu 186 ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun himame. Bidiruuwwan namoota 180 ol fe'anii gara buufata doonii kutaa biyya Yaman Dubaab jedhamutti imalaa turan keessa godaantonni turan dhiirota 124 fi dubartoota 57 keessaa hanga ammaatti kanneen argamuu danda'an namootaan 2 irraa kan hafe kaan du'uun hin oolle jechuudhaan dhaabbanni godaantota addunyaa IOM ibsa hanga ammaatti reeffi namoota sanaa akka hin argamnes beeksisuu isaa gabaafameera. Dhaabbanni IOM akka jedhetti pirojektiin godaantota deebisee dhaabuu bara 2024 kaasee sarara kanaatti karaa bahaa jedhamee beekamu kana irraan kanneen imalaa turan keessaa namootaan 3,400 ta'an du'uu fi baduun isaanii ibsee jira. Kanneen keessaa dubartoota 580 fi ijoolleen 200 lubbuu isaanii akka dhaban kan gabaase yommuu ta'u 1,400 kan ta'an galaana kanaan kan dhidhiman akka ta'es gabaasne kanaan sababeeffachuun hima godheera. Kana dursee oduu Associated Press gabaaseetiin immoo bidiruuwwan godaantota hedduu fe'anii biyya Jibuutii irraa gara Yamanitti imalaa turan 4 galaana irratti qilleensa hamaan garagalanii dhidhimuun namoonni 2 du'uun kaan ammoo 186 kan ta'an bakka buuteen isaanii akka hin beekamin dhaabbatichi mootummoota gamtoomanii kan dhimma godaantota IOM jimaata kaleessaa ibsa baaseen dhageera. Bidiruun kun kan dhidhiman kamisaa darbe yommuu ta'u ibsi kun kan bahee IOM namootaan achi jiran caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa akka ta'e eeree jira. Naannoo Yamanii kanatti itti gaafatamaa IOM kan ta'an Abdussattaar SOF bidiruun 2 namootaan 30 ol fe'anii imalaa akka turan baramuu isaa mirkaneessanii bidiruun biroo 2 ammoo namootaan 150 ol fe'anii imaluu isaanii akka hin oolle dubbataniiru. Itti gaafatamaan kun akka madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti himanitti namootaan 187 ta'an bishaan keessatti dhidhimuun isaanii hin oolle jechuun kan kaasanii fi bidiruuwwan kana keessa lammiileen Itoophiyaa turaniin alatti namootaan 5 warreen bidiruu sana oofan lammiilee Yaman ta'uu kanneen lakkoofsi isaanii 57 ta'uu ammoo dubartoota akka ta'anis himaniiru. Maddi oduu Associated Press gama isaatiin akka gabaasetti namootaan hanga ammaatti hin argamne keessaa 181 kan ta'an lammiilee Itoophiyaa yommuu ta'an 5 immoo lammiilee biyya Yamaniiti jechuun gabaafama keessa eeraniiru. Hojjettoonni IOM Jibuutii keessa mandheeffatan namootaan lubbuudhaan jiran baraaruudhaaf yaalii gochaa akka jiran kan ibsan yommuu ta'u lammiileen Itoophiyaa karaa Jibuutii gara Yamanii imalan ammayyuu akka hin dhaabbanne dubbataniiru. Karaan imalli kun ittiin taasifamu kun addunyaa irraa bakka balaa qabeessa ta'an keessaa isa tokkoffaa yommuu ta'u kan bara 2024 namootaan Jibuutii irraa gara Yamanii imalaa turan balaa qabeessa kana keessa taasisan 60 kan ta'an imala isaanii xumuruudhaan Yamanii gahaniiru kan jedhee fi akka gabaasa IOM'tti namoonni 558 ta'an immoo galaana irratti lubbuun isaanii dhabaniiru jechuun gabaaseera. Godaansa harki caalaan sababa diinagdeetiin wal qabatee taasifamu kanaan harka 3 keessaa harki 1 dubartoota akka ta'an kan ibse yommuu ta'u ji'a darbe keessa bidiruun tokko galaana diimaa keessatti dhidhimuun isaatiin lammiileen Itoophiyaa 20 du'uu isaanii galmeessuu isaa kan ibse maddi oduu Ajaans Firaans Piraayis gabaaseera. Jilli Oromoo Keeniyaa sirna wal harkaa fuudhinsa baallee gadaa Booranaa 72ffaa irratti hirmaachuuf yaabelloo galuun himame. Jilli Oromoo Keeniyaa sirna wal harkaa fuudhinsa baallee gadaa 72ffaa irratti hirmaachuuf dhufe kaleessa magaalaa Yaabellootti qubateera. Jilli kun bulchaa kaawuntii Marsaabiit Abbaa Mahmud Aliin kan durfamu yommuu ta'u wayita magaalaa Yaabelloo seenan bulchaa godina Booranaa obbo Abdussalaam Waariyoo hoogganaa magaalichaa fi hawaasa garaagaraatiin simatamaniiru. Miseensonni jila Keeniyaa irraa dhufe kana hawaasa Oromoo biyyoota ollaa lamaan keessa jiraatan gidduu daangaa bulchiinsaa malee daangaa sirna gadaa akka hin jirre kan ibsan yommuu ta'u sirna gadaa kana ammoo uummattoota dhiigaan tokko ta'an kanneen gaddisa tokko jalatti walitti fiduun tokkummaa kan jabeessu ta'uus eeraniiru. Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa bara 2025 raawwatamuuf doolaara Ameerikaa biiliyoona 2 akka barbaachisu UN gabaaseera. Waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2025tti Itoophiyaa keessatti gargaarsa namoomaa dhiheessuudhaaf maallaqa doolaara Ameerikaa biiliyoona 2 akka barbaachisu tilmaame.
walakkaa waggaa jalqabaatiif hanqinni maallaqa doolaara miiliyoona 496 ni mudata jedhe eereera. Gabaasni kun akka eeretti sababa waldhabdeen itti fufee jiruu fi jijjiirama qilleensaa fi akkasumas balaa fayyaa hatattamaa irraa kan ka'e fedhiin gargaarsa namoomaa ol ka'aa dhufeera jechuun dubbate. Dhaabbatichi keessumaa naannolee walitti bu'iinsaa miidhaman kanneen akka Amaaraa fi Lixa Oromiyaa bakka nageenya dhabuudhaan tajaajila kennuuf danqaa ta'us ammas deeggarsi namoomaa kan barbaachisu ta'uu ifa godheera. Akka Ochaan gabaasetti miidhaa saalaa addaan bahuu maatii dirqiin buqqisuu fi qabeenya barbadeessuu dabalatee yaaddoon eegumsaa kan jiru yommuu ta'u naannoo tokko tokkotti boombiin hin dhoohin jiraachuusaa hubateera. Naannoo Affaarii fi Oromiyaa keessatti muddee bara 2024 irraa eegalee kirkira lafaa 232 ta'uu mudate yommuu ta'u kunis rakkoo jiru daran hammeesse kan jedhu Ochaan carraan kirkira lafaa cimaa yookaan dhoohinsa volkaanoo uumamuun mirkanaa'uu baatus balaawwan akkasii qormaata uummataa saaxilamoo ta'an mudatu akka gabaasan himameera. Kirkirri lafaa irra deddeebiin naannoo Affaar, Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mul'atu namoota kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa kan buqqise yommuu ta'u hawaasni naannoo Affaar aanaa Awaash Fantaallee qe'ee isaanii irraa buqqa'an hedduun aanaa Amiibaaraa kana keessa qubatee yommuu argamutti rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran gabaasa garaagaraa keessatti eeramaa tureera. Haa ta'u malee yaalii mootummaan kaampii haaraa Awaash Arbaa keessatti argamu Addis Raayee jedhamutti jijjiiruuf taasisaa ture mormuu fi kan mudate yommuu ta'u hawaasni horsiisee bultoota bakka yaadame kun tajaajila bu'uuraa kanneen akka bishaanii, mukkeen gaaddisaa fi muka ibiddaa akkasumas bakka qulqullina sirrii ta'e hin qabu jechuun falmaa turaniiru. Akka Ochaan jedhutti garuu qormaanni haala qilleensaatiin wal qabates fedha namoomaatiin gumaacha godheera kan jedhan yommuu ta'u onkololeessaa hanga muddee bara 2024tti sababa elniinootiin hanqinni roobaa naannolee horsiisee bultoonni baay'inaan keessa jiraatan keessatti mudate gogiinsa fidee jira jechuun ibseera. Gabaasni kun itti dabaluudhaan hawaasa ammallee gogiinsa bara 2020 hanga 23 irraa dandamachaa jiran keessatti hanqinni bishaanii, wabii nyaataa dhabuu fi hanqinni nyaataa cimaan itti fufee jira jechuun ibseera. Kana malees Affaarii fi naannoo lafa gammoojjii keessatti ilaalchi waqtii roobaa bitootessaa hanga caamsaa yaaddessaadha kan jedhee fi wabii nyaataa dhabuun ammallee dhimma ijoo ta'ee akka jiru Ochaan ibsa godhe. Gabaasni kun keessumaa daa'immanii fi dubartoota biratti hanqina nyaataa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti sadarkaa yaaddessaa irra gaheera jechuun dubbateera. Rakkoon fayyaa tattaaffii gargaarsa namoomaan daran dhiphisaa akka jiru kan eere yommuu ta'u weerara koleeraa Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru seenaa biyyattii keessatti isa dheeraa jechuun kan gabaase yommuu ta'u ejensichi namoonni dhukkuba busaa fi gifiraa qaban dabaluun balaa fidaa jira jechuunis kaaseera. Qormaanni kun jiraatus Ochaan hojiin gargaarsa namoomaa qabeenya bara 2024 irraa eegalee fi gumaacha maallaqaa haaraa bara 2025tti dhihaatu itti fufee jira kan jedhee fi jubbii isaatti dabaluudhaan bara 2024 mootummaan Itoophiyaa fi michoonni gargaarsa namoomaa naannolee hanqinni gargaarsaa madda guddaa keessatti mul'atee fi naannolee balaan haaraa mudate keessatti tattaaffii gargaarsaa gochuuf dursa kennaniiru jechuunis dubbateera. Akaadaamiin loltuu Itoophiyaa qondaaltota kaadhimamtoota waraanaa eebbisaa jira. Akaadaamiin loltummaa Itoophiyaa qondaaltota kaadhimamtoota waraanaa koorsii qaanyaa'u marsaa 70ffaa eebbisiisaa akka jiru ifa ta'eera. Itamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dabalatee qondaaltonni waraanaa hooggantoonni mootummaa, ambaasaaddoroonni biyyoota garaagaraa fi attaasheewwan waraanaa akkasumas keessummoonni waamichi taasifameef sagantichaa irratti argamaniiru. Eertiriyaan aangawoonni siyaasaa Itoophiyaa olola waraanaa hafarsuu itti fufaniiru jechuun himatte. Aangawoonni siyaasaa Itoophiyaa dibbee waraanaa rukutuu itti fufaniiru jechuun qondaalli ol'aanaa mootummaa Eertiriyaa ibse. Ministeerri odeeffannoo Eertiriyaa obbo Yemaanee Gabra Masqal qondaaltonni siyaasaa Itoophiyaa tokko tokko dheebuu waraanaa qaban agarsiisaa jiraachuu fuula X irratti barreessan. Rakkoon fayyaa sammuu dheebuu waraanaa qabaachuu namoota siyaasaa Itoophiyaa tokko tokko qabatee jiru dhugamatti kan nama ajaa'ibudha jechuun kan dubbate yommuu ta'u itti dabaluunis Itoophiyaan guyyaa guyyaadhaan seenaa jallisan seenessaa haaraa uumaa jirti jechuun Eertiriyaan komatteerti. Seenaa naannichaa kan durii kan bara giddugaleessaa fi ammayyaa jallisuun heera isaanii dhiyeessuu guyyaa guyyaadhaan argaa jirra kan jedhan yommuu ta'u obbo Yemaanee Gabra Masqal seerri idil addunyaas cabaa jiraachuu barreessaniiru. Seerri idil addunyaa diduu fi piroopagaandaa nama tuttuquu hafarsaa jiran jechuuf yoo himatu namoonni siyaasaa Itoophiyaa kana mara gochaa jiraachuu isaanii wanta seera qabeessa hin taaneefuu naannicha jeequutti galcha waan ta'aniif
seera qabeessa fakkeessuuf ta'us himaniiru. Aangaan Eertiriyaa kun aanga'oota Itoophiyaa olola waraanaa faarsuun jechuun guutumatti himate malee adda baasuun ebalu jechuun hin dubbanne. Torbaanota dura pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomaa Eertiriyaan kaaba Itoophiyaatti waraana bifa haaraan eegaluuf jetti jechuun Aljaziiraa irratti barreessuu hordofe qondaalli ol aanaan Eertiriyaa kun deebii kennee turuun ni yaadatama. Inumaayyuu Itoophiyaan dheebuu waraanaa qaba jechuun Itoophiyaan rakkoo keessoo ishee furachuu dadhabdee Eertiriyaatti quba qabaa jirti jechuu isaatis waan yaadatamudha. Garuu biyya alaatti yoo dabarru Israa'el seera Eertiriyaanota biyya isaaniitti deebisuu hayyamu baasteerti. Paarlaamaan Israa'el wixinee seera Eertiriyaanota kooluu galtummaa gaafatan garuu bulchiinsa biyya isaanii deeggaran biyyatti deebisuu hayyamuu ilaalchisee qophaa'ee marsaa duraa dabarsite. Akka miidiyaaleen gabaasanitti paarlaamaan Israa'el Eertiriyaanota dabalatee namoota kooluu galtummaa gaafatanii garuu namoota biyya isaanii deeggaran biyyatti deebisuun ji'a darbe ture kan raggaasisedha. Akka labsii kanaatti ministeerri dhimma biyya keessaa gabaasa poolisii fi abbaa taayitaa immigireeshinii irraa argachuun warra kooluu galtummaa gaafatan biyyatti deebisuuf aangoo qaba. Kaayyoon seera kanaa namoota dhugumatti miidhaa fi hacuuccaa biyyatti isaanirra gahu jalaa baqatanii fi warra ammoo mootummaa biyya isaanii deeggaran adda baasuun biyyatti kan deebisu yommuu ta'u, seera baastonni wixinee kana deeggaran walitti bu'iinsa Eertiriyaanota deeggartoota mootummaa fi mormitoota gidduutti Teel Aviv keessatti uumame uummanni baay'een akka du'anii fi madaa'an sababa ta'e kaasuun ture. Tiraamp Raashiyaarra qoqqobbii cimaa kaa'uuf dhaadate. Namni murtiin isaa dhaabbannaa hin qabne Doonaald J. Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun erga filatamee ammas murtii garaagaraa murteessutti kan argamu yommuu ta'u Raashiyaarra qoqqobbii fi qaraxa guddaa kaa'uuf yaada isaa akka beeksise himameera. Halkan kaleessaa Raashiyaan haleellaa misaa'elaa guddaa Yukureen irratti geggeessuu hordofee Tiraamp Raashiyaatti kan dhaadate yommuu ta'u Tiraamp Raashiyaa waliin hariiroo cimsachuun marii eegaluu hordofee torbaanota darban Yukureen qoollifateera jedhamuun komatamaa tureera. Erga aangootti dhufee har'a yeroo duraatiif Raashiyaaf akeekkachiisa cimaa kan kenne yommuu ta'u Raashiyaan hanga ammaatti adda waraanaatti akka malee Yukureen haleelaa waan jirtuuf hanga dhukaasni dhaabatutti nagaa buusuudhaaf waliigalteen dhumaa irratti gahamutti qoqqobbii baankii qoqqobbiiwwan garaagaraa fi taarifa cimaa ta'e Raashiyaarra kaa'uuf yaadaa jira jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasummaa kan dhuunfaa isaa ta'e Tiruuz irratti barreesseera. Itti dabaluunis Raashiyaa fi Yukureen booddee osoo hin gaabbin amma taa'aa mari'adhaa jechuunis dubbateera. Dhimma waraana Raashiyaa fi Yukureen kanaan wal qabatee lammiileen Bulgaariyaa UK keessatti Raashiyaaf basaasuun yakkamoo ta'an. Lammiileen Bulgaariyaa 3 UK keessatti Raashiyaaf basaasuun yakka raawwatan jedhaman gochi kun UK keessatti opereeshinii basaasaa gurguddoo keessaa isa tokkodha jechuun poolisiin biyyattii ibseera. Namoonni maqaa fi umriin isaanii adda bahe kun qaama garee bara 2022 hanga 23 namaa fi bakka garaagaraatti hordoffii taasisanidha jedhameera. Hojii manaa bareedinaa, hojii kunuunsa fayyaa keessa kan hojjetan ta'ullee garuu dhoksaadhaan ammoo gaazexeessummaa qorannoo geggeeffaman hordofuu fi buufata waraanaa US jaarban jiru basaasaa turaniiru jechuunis himameera. Tooftaa isaan fayyadamanis wantootuma namni asoosama basaasaa keessatti argina jedhanii ergan yommuu ta'u poolisiin akka dubbatetti rakkoo kana fakkaatu hojjechuu isaaniitiif yakkamtoota ta'aniiru jechuunis gabaafameera. Doonaald Taask dhiirota Poolaandii hundaaf leenjii loltummaa kennuuf kororsuu beeksiseera. Dhiironni Poolaandii hundi isaanii leenjii loltummaa akka fudhatan gochuuf hojiin hojjetamaa jiraachuu ministeerri muummee Poolaand Doonaald Taask beeksiseera. Haasaan paarlaamaa Poolaandiif taasisan irratti mootummaan dhimma kanarratti ji'oota itti aanu keessa ibsa bal'aa akka kennu kan dubbate yommuu ta'u Taask Poolaandii keessatti leenjiin loltummaa sadarkaan isaa guddaa ta'e dhiirota Poolaandii keessa jiran hundaaf kennuuf carraaqqiin taasifamaa jiraachuu dubbateera. Dhiironni Poolaandii keessa jiran hundi isaanii leenjii kana kan fudhatan yommuu ta'u leenjii waraanaa kana akka argatan gochuuf ammoo dhuma waggaa kanaa irratti moodeelli isaa qopheessuuf ni yaalla jechuun dubbateera. Kana yeroo gabaabaa keessatti yeroo qabatanitti ammoo sodaa fi yaaddoo jiru waliin bifa dorgomaa gahaa taaneerra jechuun kan kaasanii fi Taask garuu akka jedhetti Yukureen loltoota 800 Raashiyaan ammoo miiliyoona 1.3 waan qabaniif nutis warra eeggataa ta'an dabalatee baay'ina loltoota Poolaandii guddisuu qabna jechuun dhaadateera. Warra eeggataa ta'anii taa'an keessaa kanneen Poolaandii keessatti loltoota miiliyoona walakkaa ta'an qabaachuutti dubbachaa kan jiranidha. Oduu xumuraatiin US fi Israa'el filannoo Arabootni karoora Tiraamp Gaazaa fudhachuuf baase hambisuuf dhiyeessan didaniiru. US fi Israa'el karoora warri Arabaa Filisteemonni miiliyoona 2.1 ta'an akka bakkuma isaan jiranitti achuma jiraataniif Gaazaa deebisanii isaaniif ijaaruuf dhiyeessan diduun himame.
Hooggantoonni Arabaa kora Kaayiroo Masriitti taa'ame irratti karoora Doonaald Tiraamp Gaazaa fudhachuun uummata Filisxeem bakka biraa qubsiisuu jedhu faallessuuf filannoo dhiheessaniiru. Aanga'oonni Filisxeemii fi Hamaas karoora Arabaa kana akka gaarii ta'etti simataniiru. Akka karoora Arabaa kanaatti Gaazaa yeroo dheeraaf koree beektota wallabaa ta'ee fi nagaa eegdota idil-addunyaa gara sanaatti bobbaafamaniin bulti jedhameera. Haa ta'u malee White House fi ministeerri dhimma alaa Israa'el rakkoo dhugaa lafarra jiru kun kan furuu miti jechuun dubbataniiru. Hooggantoonni biyyoota Arabaa karoora Doonaald Tiraamp Gaazaa fudhachuu dura dhaabbachuudhaaf isaan dandeessisu irratti mari'achuuf tibbana Masrii Kaayirootti wal gahanii turaniiru. Doonaald Tiraamp Ameerikaan Gaazaa fudhattee lammiilee Falastiin miliyoona 2 ol ta'an bakka baaftuu yaada dhiheessan faallessuun kan oolu yookaan Gaazaa deebisanii ijaaruuf doolaara Ameerikaa biiliyoona 53 raggaasisaniiru. Dhimma kana adda durummaadhaan qindeessaa kan jirtu Masrii yoo taatu karoorri Masrii amma kan karoora Arabaa ta'eera jechuun barreessaan ol'aanaa Liigii Arabaa Ahmad Abawwal xumura walga'ichaa irratti kaasaniiru. Yaada Pireezidaanti Tiraamp addatti osoo hin eerin ejjennoo Arabaa buqqa'insa kamiyyuu fudhatanii kan fedhiinis ta'uu dirqiin raawwatamuu diduudha jedhan. Masriin karoora Ameerikaa Gaazaa fudhachuu fi baha giddugaleessaa jijjiiruudhaaf yaadde biyyoota Arabaa kan rifachiise yoo ta'u yaada kana mormuudhaaf wixinee sanada fuula 91 kan calaqqisiisu hojjettee turte. Karoora haaraa kana kan adda godhu waa'ee misooma qabeenyaa qofa osoo hin taane baanaroota siyaasaa fi mirga Filisxeemotaa kabachiisuuf kan yaadame ta'uunis eerameera. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii gara furmaata waloo biyyoota lamaanii mootummaa Filisxeemii fi Israa'elitti ce'uu deebisanii ijaaruutti ce'amuu akka qabu kan dubbatee fi kun mootummoota Arabaa fi kanneen biroo hedduu biratti wal dhabdee yeroo maraa ture kanaaf akka furmaata waaraatti bal'inaan kan ilaalamu yoo ta'u ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu fi michoonni isaanii garuu cimsanii mormaniiru. Karoorri haaraan kun Gaazaa yeroodhaaf koree bulchiinsa addaa Gaazaa kan gaaddisa mootummoota Falastiin jalatti buluu akka hoogganamu yaada dhiheessa yoo ta'u wixinee kana jalatti dhimma akkasii keessatti akkasumas yoo maaltu uumame Hamaas itti darbee murtee fudhata kan jedhus ibsameera. Rakkoo gareewwan hidhattootaa ilaalchisee eeruun ifa hin taane kan jiru yommuu ta'u sababoonni wal dhabdee Israa'el waliin uumaman yoo kaafaman dhimmi kun ni furama jedhamee eeggama. Mootummoonni Arabaa tokko Hamaas guutumatti akka diigamuuf waamicha dhiheessaa akka jiranillee maddeen tokko kan ibsan yommuu ta'u kaan ammoo murteen kun Falasxiimotaaf dhiifamuu qaba jechuunis dubbataniiru. Hamaas Gaazaa gaggeessuu keessatti gahee akka hin qabne eeruus garuu dhimma hidhannoo hiikkachuu irratti akka yaada isaa hin jijjiirre kan jala sararee ibsedha. Karoora Pireezidaanti Doonaald Tiraamp kan mul'ata jechuun kan ibsan ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu gahee gara fuulduraatti Hamaas bulchiinsa Filisxeem keessaa akka hin seennellee himaniiru. Dhimmi nageenyaa miira namaa kakaasuu kan biraa ammoo manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii nagaa eegdota idil-addunyaa akka bobbaasuun waamicha dhiheessuun kan ilaalamudha. Akkasumas koonferansiin idil-addunyaa guddaan ji'a dhufu gaggeeffamu mallaqa guddaa pirojektii deebisanii ijaaruu kanaaf barbaachisu walitti akka qabu kan eeggamuu fi biyyoonni dureeyyiin galoo galaanaa kaffaltii guddaa kana keessaa muraasa kaffaluudhaaf fedhii akka qabanis ibsa godhaniiru. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jedhutti Gaazaa keessatti manneen 90 ol barbadaa'uu fi bu'uuraaleen misoomaa jireenyaaf barbaachisan manneen barnootaa fi hospitaala irraa kaasee hanga sarara ibsaa fi bishaaniitti hundinuu ciccitaniiru. Karoorichi muuxannoo biyyoota kanaan dura waraanaan diigamanii ogeeyyii baankii addunyaa fi abbootii qabeenyaan haala ittiin milkaa'uu danda'u irratti yaada bal'aa ni kaa'ama jechuun eeggama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhageeffattanidha. Turtiin waliin taasifanis galatooma.